السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أخردفتو تكينيا دا كان كاباف كبايتن بحفلة أيتن بيا كيساف أرجتن هرمو فيديو هاروا اسني كبدين فيرا يادتا جنيدي نجرمو سيال جسيجو أجنيرا بايا من ربي سافا يسو فيادان كربيا كينياتي أكني ديبوف ربين كرنا اسنس كرد آفي warri chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan kara video kabajamtoota ulfaata uummata Oromoo jiraadha kan kiristaana kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadha. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenyaatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Baay'ee baay'ee. akkuma dhageessanii tan kanatti gaa wama hunda natu cufeedhee naa galateeffadhaa jedhaara. Wama hunda cufeeraa fi hikiminnaa wama inni barbaachisu hunda nan cufa jedheera Yaadataa Junaydii. Kanaafuu innaan kan uummatarraa eegamu Junaydii galateeffataa akka inni nagaadhaan biyya isaatti deebi'u qofa eeggachuudha. Artist Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru BBCtti himeem. Gidduu kana dhukkubsachuu artistii kanaa irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaa daraan yaadda'uu ibsan. Artist Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jirurraa BBCtti wayita dubbatu ilaa bara dheeraa miidhame akka yaala argachaa jirus ibseem. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita BBCtti dubbatu imimmaan qabachuu dadhabes jedhe BBC'n. Dhibee waggoota 20 oliif obsee qabadhee jirutu jiraa jedha wayyaaneetu na cabsite jechuun ka'umsa dhibee isaa dubbataam. Artistiin kun weelloowwan warraaqsaa sabni akka mirga falmatuuf kakaasuun beekama ammoo ofiifis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaattis ilaalamaam. Seera qabsoo keessatti cabsuunis jira. Kun artistii Kadir Martuu an saba kiyyaaf hojjedhee cabee isaanis waan gaari'an hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbines dubbateem. Yeroo sana kan isaan na cabsan eelaansaa ammallee na dhukkuba. Isa kanaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisan jedha Kadir. Lafeen isaa cabee wal'aansa dhabee ture. Amma yeroo baqaqsanii yaaluu taasifamuuf akka itti hammaate hima artist Kadir Martuu. Lafee cinaachaan na cabee ture baqaqsanii yaaluu wal'aansarraa bakka biraan nagaadha jedha artist. Artist Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsaa TPLF duuba qawwee yookaan saadaafdhaan lafee cinaacha isaa cabsanii hanga yoonaa wal'aansa sirna argatee hin beeku jedham. Anta ka of yaadadhee hin beeku Oromoof yaaduu malee ofii yaadee hin beeku waa'ee jiruutiyyaa waa'ee ilmaanii waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku jedha. An ergan dhibamee of argee erga qaamni kiyya dhume of argee jedha. Kanaaf mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'ee jedha artist Kadir Martuu. Artist Kadir Martuu yeroo wal'aansaa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifame milkaa'inaan xumurameera. Eelaa biraa
qoma isaarraa qabatu ammallee dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubii biraa qoma kiyyarraa qaba. Kanatu infekshinii hamaa natti ta'ee jira jedha. Isa kanaafis qoricha naaf kennaniiru jedha artist Kadir Martuu. Akka inni jedhutti qomni isaas kan miidhame reebicha sukkanneessaa bara bulchiinsa TPLF irra ga'edha. Artist Kadir Martuu wal'aansa fayyaa taasifameef kana jiru mootummaa UK akka ta'e ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaatiin dabarsee ibsaa ture. Amma immoo karaa seenaa isa jalqabaatti isin dabarsaa. De Masarat Magarsaa Itichaa irraa magaalaa Qobbootti seenaa dhalootaan yaadatamu hojjechuudhaaf lafa waraanaatti dhalate. Haadha Kadir Martuu umrii ijoollummaa isaa waraanni nafxanyaa Dargii jalaa ajjeesee gootni dhiiga jaarraa abbaa gadaa horatee taphataan beekamaa meeshaa muuziqaa beekaan leenca mataa daabee Jal Ibsaa yookiin Martuu Simalee Gadaa Kadir Martuu daa'ima dugdatti baadhatee lafa waraanaatti malaa qaree guddifatee yeroo Kadir umrii 8 abbaan waraanaaf bahee baqatee achi buuteen isaa dhabame. Abbaan kiyya Martuu Simalee dandeettii gitaara dhahuu dibbee tumuu fi weellisuu haalaan qaba ture jechuudhaan Kadir Martuu ni dubbata. Ani abbaa kiyyaatu sirba. Abbaan kee moo? Abbaan kiyya gitaara taphataniiti gitaara taphatan abbaan kiyya. Akka jabaa Josephee fa'aa hojii taphatan. Haadha laalii intala fuudhii dhiirri dhalate abbatti haa ba'u akkuma jedhu Oromoon koo. Kadir Martuu umrii ijoollummaa taphaa fi burraaqiin dabarsan saayinsii waraanaa barachaa abbaa jala taa'ee haala gitaara itti dhahan sirba itti weellisan surgoo dibbee itti dhahan sammuu daa'imummaan alanshee liqimsee. Kaampii waraanaa keessatti abbaan yommuu gitaara dhahaa weellisu artiist Kadir tirii akka dibbeetitti 3 saantimaan Tuma jalaa qabaa ture. Yeroo umrii 8 kanas ture fedhiin muuziqaa akka leenca beelawee keessaa geeraruu eega. Yaadimaa dhaga'ii faddo atis gurraacha koo dhaga'ii si faddo. Ega abbaan gargar bahee booda haadha biddeenaa isaa aadde Aashaa Mohammad Hussein waliin ra'ee tiksataa gaaraa fi bosona keessatti weellisaa sagalee qarate. Mahundee Simalee Gadaa aartiin mul'ata guddaadhaaf kennaa uumamaa addaan onnee leencaan Oromoof arjoo. Artiist Kadir Martuu Simalee Gadaa ilmi qa'ee ittuu aaniyyaa umrii isaa kichuun diini nafxanyaa Dargii dhiiga lolaas bineensi guyyaan yuusu Jal Ibsaa gurra muranii ija baasanii lubbuu qalanii bineensotaa kennitu. Artiist Kadir Martuu yeroo umrii 12 woboof nyaata dhiyeessite jedhanii kichuu mana hidhaatti naqanii baay'ee dararaa turan. Artiist Kadir Martuu qaalii Oromootaati. Mukni odaa hiddaan bal'aadha. Qabsaayaan waadaa abbaa fi mul'ata dheeraa qabu. Diinaaf tasumaa hin bargaafanne. Ergamtuun sirna nafxanyaa ra'een waboon kennee fi tikfatu irraa saamanii qullaatti hambisanii qa'ee isaan baqachiisan. Gara magaalaa Hirnaa imaluun jireenya injifachuuf carraaqii qormaataan guutame ciniinnatee dabarsaa gitaara muka weellansuu jedhamuudhaan naannoo Harargeetti beekamu irraa gitaara hojjetatee bakka deeme hundatti taphatu eegalee. Kana malees saantimetiriidhaan dhayaa weellisuun hunda biratti jaalatamaa ta'ee jaalala ummata biraa qabuun maqaa Kadir tirii jedhu moggaasaniif cidha irrattis waamamaa taphataa beekamtii dabalataadhu. Artiist Kadir Martuu Simalee jaalala namaa qabaa ilma haadhaa fi abbaan eebbifameedha. Fedhii sirba baasuu ummataaf himannaan ummanni arjaa Hirnaa yaaboo mucaa miskiina kanaaf akka sirba baasu maallaqa haa guurruuf jedhanii qarshii 74 hawaasni kenneef qabatee ebba haadholii fi abbootii fudhatee konkolaataa fe'umsaa horii fedheen muuziqaa akka ibiddaa keessaa boba'u maashina qabsoo godhachuudhaaf gara handhuura magaalaa Oromiyaa Finfinnee lafa goota fardaa siidaa dabalee
imala jalqab ergamni kee waaqa irraa taanaan waaqnis si faana dhaabbataa yommuu Awaash gahan konkolaataan sakatta'iinsaaf dhaabbatu namni hin beekne tokko poostaa haguugame kennee fi biraa imal Kadir interview waggaa jahan dura artist Daawit Mokonnon waliin taasiseen akkana jechuun mudannoo kana ibsaa Awaash kana gubbatti hoggaan makiinaan isa kataamame gadiin bu'e. Hoggaan gadi bu'u akkanatti konkolaataa duubachi naannee. Namtichaan ani hin beekne hawayyaa adii hayyate. Na dhufee poostaan kun sirraa bu'ee hiina injee boo'utti hin jira yaa rabbi na gargaari jee bakka hin deemuun beeku. Eenarraa bu'ee injeen halkanii beela. Naa kanneetuma bade. Poostaa. Poostuma na kanne. Fuudheetuman jabeeffadhees keessatti ka Guraageen irra na argine. Maallaqa kana hoggaan baasee lakkaa'u. Kuma shani malleeni Awaash gubbatti harkan dhufee naa kenne sun Rabbiin naan gargaari rabbi na gargaari Finfinnee yemmuu gahu artist Adnaan Muhammad sirba ooltee bulteen beekamutu simatee haala akkuma dhageessaniitti nugaa seenaansaa cinqii dararaa adda addaa erga ijoollummaatti kaasee keessa darbee dhufee hamma gaheeraa ammoo dhukkubarra jira dhukkuba kana immoo wayyaa'ee dafee akka nu biyyatti deebi'u Rabbii keenya karannaa hundi keessaniyyuu kan biyya alaa keessa jirtan akka Rabbiin kadhattanu kabajaan isin gaafadha haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.